gamoon karaa konkolaataa jechuun barbaada. Jecha taaggasaa gufuu tokko fudhannee dhaloota barateetu gaafii mirgaa gaafachuu danda'a. Jecha sana namni hundumtuu barreessee yoo barreessuu deemaa yeroo sana tokko barreeffamuu danda'a. Wanti sirriitti hojjetee biyya kana raasaa jira. Taaddee Dodoo immoo namoo ijaarame jiruu biyya seenaan ta'a. Aadaa kitaaba dubbisuu namoonni keenya qabannu kitaabni kun gamoo eenyutu hojjeta? Maaliif seenaadhaan biyya irraan darbe dhaloonni sirraa immoo ministeeriif ji'oogiraafii irraa waan barreesseef naannoo irraa waan barreesseef wanta qabatama waan ta'eef dhaloonni kitaaba hoogganaa waggaa dhibbatti illee shantamatti illee haa ta'u yoo yeroo jiraate ol kaasuu dhabamu jedhee yaadee garee gaafatti darbaa namni tokkotu ture haadha manaa bareedduu fuusisan. Warreen kallattii kunuunsee guddisee abidda biraan hin ga'anii homaa biraanuu hin ga'anii mucaan akkatti ittoo godhan akkatti daabboo hojjetan hin beektu. Akka biyya sanaatti immoo namni biyya sana bulchu hojjettuu miti kan nyaata qopheessuuf haadha manaati nagaa isaa eeguudhaaf jechuudha. Harkaa kana buusa haadha manaa keessummaan dhufee hojii fuudhee galees immoo kan keessummeessu haadha manaa turte. Haati manaa garuu homaa gochuu waan hin beeknee fi namichi tuqaana hin bareedu malee harka bareedu. Olmaa isaati an beeku gurraachi akka biyya fuudhee an harka beeku jechuudha. Ishii gaafa fuudhuu harka beeka wajjin guddate egaa fuudhee gaafa galuu namichi waan ishiin qopheessite dhiisitti kan itti gaafata. Ammoo haadha manaa koo bifa harkaatiin harkaalaatii jedheera. Wanta nuyi goonu kan namni dhugaadhaan bifa dhugaadhu haaluma kan jijjiiruu kan kitaaba kana barreessee amma miti harrabee baa'uudhee akka qabnu ni agarra. Isin immoo namoonni dhuftan kun dhugaa dubbachuu namaaf irra hin caalu. Maaliif hubannaan keessan cimaadha. Na deeggartanii tokko keessanitti gochi isin gootan kun hanqoo irra caala. Ani lolaanan dhufee isin gammachuu dha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisuun jecha ergaa gosa darbaa. Ani barreessaa Fayyayyuu kanan qabaddee Oromiyaa Shawaa Lixaa Aanaa meettaa Waldistee Ganda Agamsa Booraatti dhaladhee maatii qotee bulaa waan ta'eef waan ijoolleen qotee bulaa hojjettuun hojjechaa guddadhe. Umuriin koo barnootaaf geenyaan mana barumsaa galee hanga kutaa ja'aatti baradhee bakka itti deemee baradhuuf fagoo waan ta'eef darbee waan dhukkubuu fi barumsa addaan kutee gaa'elattan seenee ijoollee afur qoradhe. Dhukkubicha akka qorraa godhee natti ammayyaa adeemee dhukkuba kanatti fayyuuf hospitaala baay'ee keessa naanna'ee yoo furmaata barbaadeyyuu dhukkubni koo hin beekamne waan hin qabu hundumaa mana yaalatti fixee anis mana yaalaa irraa abdii kutee jireenya dhooftuu jiraachuu jalqabe. Hiriyaadhaan irraanfatamee firaan dagatamee kan namee bunarraa goree kan galaana alaa finatti goree akka fira isaatti na gargaaree. Homaa hojjechuu waan hin dandeenyeef waan hojjechuu danda'u waan ittiin maatii koo jiraachifatu taa'ee maradhe gaafa jireenya bitaanatti galee kitaaba garaagaraa dubbisuu eegale. Waggaa 9 booda qaama miidhamaatti fayyu. Gaafa qaama miidhamaatti fayyu mana barnootaatti deemuu hiriyaa ijoollee kootii gidduu taa'ee kutaa 6 kaasee hanga 12tti baradhe. Qormaata biyyoolessaa fudhadhee 12 xumuree isaan booda koolleejjii garuu dhugummaa isiitti baratee hojii dhuunfaa koo ganachuuf yoo tattaafadheyyuu jireenyi gara guddaa hin baqamne natti ta'ee yeroo baay'ee darbana dhowwate. Haa ta'u malee ilaalchi namoonni qaama miidhamaadhaan qabu gadaanaa ta'uun isaa jireenya guyyaa guyyaan namoonni keessatti hojjetee ilaalcha hawaasaa of irraa cabsuuf xiiqii guddaan hojiitti nagalche. Kaan saganna deebisaa inni kaan bifa koo ilaalee na gowwoomsaa inni kaan naaf gadda inni kaan na gaddisiisaa kana hundumaa damdamatee beela'us mudhii koo hidhattee yoon milkaa'ina dhabes karaan ittiin milkaa'ina dhabesan irraa goree yaalii kiyyaa ittiin fufe. Kana keessatti macaafa qulqulluu isaa abdii namatti horuu fi kitaaba beektonni garaagaraa barreessan baay'een dubbisuu jaaladha. Waan guyyaa guyyaatti namoonnis nan barreessa. Suuba gubbaan gaaraa jalli qixxuu ateetee gaafa beekan rakkatee bu'aa wallaalaa seetee gaafa leenci dadhabee saree na dureessitee kan taa'utti dhiya malee kan deemuuf ni margaa
gufuu mul'ata kootii gaaf tokko ni buqqaa jechaa rakkina narra ga'e hundumaa gaarummaatti jijjiiree deemsa koo itti fufuun gaara jigsuun natti jiru jigsuuf gaara jabeessuun natti jiru jabeessuuf qaama miidhamummaan fi harkaa dhabuun osoo dandeessin namoota ilaalcha gaarii naaf qaban gaachana godhee kitaaba afur barreessin jira. Isaan keessaa gulaalamee kan xumurame kitaaba sadii yoo ta'u isaan keessaa gargaarsa waaqayyoo fi gargaarsa keessanii maxxanee kanas ba'e kitaaba kuusaa walaloo gaara guddaa gurraattii bareedduu jedhu saafuu aadaa duudhaa hawaasa keenyaa kan eegee fi kan eegsisu kan barsiisu tokkummaa uummata keenyaa kan cimsu afaanii fi afoola saba keenyaa kan badhaadhe fi gurraachummaa saba keenyaa gurraattii bareedduu jedhee jajuun warra gurraachummaa keenya nu tuffatanii fi gurraachummaa isaaniitti warra tuffatan akka ofiin boodan taasiseen barreesse. Keessumaa kitaaboliin barreesse keessaa Oromoo yoom kufee yoom ka'aa yookaan yoom ka'e Oromoon harka saba xiqqaatti kan kufe gaafa mirri biyya keenya weerare osoo hin taane gaafa sirna gadaan bulu dhiisanii mootota shanan gibee jedhanii iddoo garaagaraatti akka sirna gadaatti aangoo walitti dabarsuu diduun godinaan waldhabuudhaan kanatti fayyadamuun murni muraasni uummata keenya afaan keenya akka dhokatu ta'e. Biyyoonni akka Ameerikaa biyya ishee daftee saffisaan akka guddattu sirna gadaa keenyatti fayyadamuun har'a dinagdeedhaan siyaasaan poolitikaadhaan garaarraa teessee doolaara isheetiin qolee uummata keenyaa gadi qabsitee keenyummaan keenya ajjeesa. Oromoo yoom ka'a yookaan ka'e kan jedhu gaafa sirna bulchiinsa isaatti deebi'ee gaafa godinaan amantiidhaan wal qooduu dhiisee oromummaa isaa irratti xiyyeeffatee fi fakkeenyummaa jaarran keenyaa kan shinnigaa fudhate. Lammaffaa isa kan Jeneraal Taaddasaa Birruu Arsiitti gaafa Oromoon nyaata addaan qoodan sangaa tokko dhiyeessee kiristaanaa musliima waaqeffataan osoo hin jedhin namnis billaanis sangaanis lattis keenya jechuun billaa tokkoon sangaa tokko godhanii Oromoon marti bakka tokkotti foon nyaatan. Fakkeenyi sadaffaan isa Oromoon godinaan amantiidhaan paartiidhaan osoo waliin qoodin harka isaa duwwaa mastirtiraanii ormaa mormee moo'icha irraa kana argannee magaalaa dhuunfaa keenya Shaggar hundeeffame. Ijaarsa kalaqa isaa gamoo qabee jechuun jedhu ijaaruuf karoorfatee jira. Har'a as keessatti kitaaba gaara guddaa jedhu akkam barreessee uummata qooduu kan na gargaare gatii tokkummaa uummata keenyatti. Kanaaf sirna gadaa hordofuun Oromummaa duwwaa irratti xiyyeeffannee akka aadaa keenyatti hammataa taanee jiraachuun keenya milkaa'ina keenya jechuun ergaa kitaaba walaloo kootii keessatti barreeffamee ergaa dabarsa. Har'as yeroo Oromoon akka barbaadetti ba'ee qabu keessatti miidiyaa hawaasaatiin godinaan wal qoodunii fi amantiidhaan wal qooduun yeroo mul'atu argina. Godinni kophaa birmaduu fide waan hin jirreef godinaan wal qooduun kufaatidha. Oromummaadhaan wal faarsuun jagnummaadha. Amantiidhaan wal arrabsuun qaanidha. Dhiisaa nuti Oromoodha. Itti aansuun namoonni kitaabni kun uummata koo bira akka gurgurtumsa guddaa kan naaf godhan maatii koo hunduma isaanii lammaffaa namoota gulaaluudhaan gorsuudhaan qola kitaabaa hojjechuudhaan akkasumas obboleessa koo barreessaa gulaalaa fi hiikaa kitaabaa nama waaqni naaf kenne Shaambaa Roobaa yoo yaan jedhanii eebbifame siin jedha. Warra guddeetti waan guddaa isaa eebbisuuf nama baay'ee arsaan itti dhiyeessina fayyadamu.